asitti humna itti qabayyaan qabne fa'aa jechuudha. Kunis gartaalaan. Akkuma argitan argaa jirtanii. Irraa waa hedduu godhan jennee yaadna. Gatiin isaallee asumaan qarshii 500. Qarshii 500. Kan itti tolkeetu jira amala irra guddaa maal beekta? Dhalaadhaa fi dhiiraas ta'e shabaabaa beekaa shabaabaa kiita kan jiranii miti warra mudhii tanaa gadi yaa'u jira mudhii tanaa gadi. Dawaa isaanii samantanii kan naa garuu tuqqaan beektanii sigaatti naa daamaan ta'e kan gatiin sidaa qarshii 800. Qarshii 800. Kun olaa gartaalaan. Do'aa waliin haasa'u ta'uu danda'a. Maarree kanaafuu galatoomadha. Baay'ee isin galateeffan. Ayyee wala maaloo. Dawaa hedduutu jira. Farmaasota biraa amma dawaalee dhukkubaa adda addaatti jira. Keessan kun immoo dawaa hedduutu jira. Dawaan jaalalallee jira jedhanii. Ni jira kamuddii gadi kamuddii walii hundaa jira. Maala karaa kanaan rakkoon qabaatin. Waan addunyaan qorachuu dadhabdeen jiru hatta dhukkuba vaayirasii koronaa jedhamuun dallee dhibee isaa irra geenye jira. Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota aanolee tuubee har'a Dr. Farhaan itti qabannee dhufneerra. Maarree Dr. Farhaaniin faarmaasii isaatitti argamnee akkuma waadaa isinii galle amma faarmaasii Dr. Farhaan keessa jirra. Waan adda addaa dawaalee adda addaa fa'aa Dr. Farhaan nu beeksisanii itti dhiyaadha. Asumaan channel aanolee tuubee kana subscribe share gochuu hin dagatina. Akkam jirtan Dr. Farhaan? Nagaa biyyaa nama Jirtanii akkam? Nagaa Fayyaan keessan? Nagaa wallahi. Bagadhaatan. Maarree interview isin gochuudhaaf hayyamamaa nu ta'uu keessanii fi galatooma. Ayyee isinillee ulfaadhaadhaa baga dhuftanii karaa keenya kana. Dhaabbanni fayyaa keenyaa gaafa haala kana fakkaatee jechuudha. Mee Dr. Farhaan gaafii isa jalqabaa isin gaafadhu keessa faarmaasii keessan keessatti mee dawaalee hedduutu argama akkuma argaa jiru kana dawaalee akkamtu argamame? Dawaaleen keenya kun gurulee jira ayyi hedduutu ture jechuudha. Dhukkuba amma fakkeenyaaf ayyi amma fakkeenyaaf kaatti maal jeetiin raasee maqaa ayyi bakka rakkatumaan dhukkubsatuma taanaan kan dhibee hundaatu bakka akka ajaa'ibaatti bashakee jiraan sin jira. Anumaan tana kan HIV dhaan jira kan dhibee vaayirasii koronaa kunillee ni jira kanneen akka lafarasii qabanii akka dhukkuba kumaataadha kanaafillee du'an kan bash maarree galatooma Dr. Farhaan amma dawaan hundinuu dawaan HIV illee akka waan jiruuti kamitti himta maarree addunyaarraa isa jalqabaatii jechuudha bakka keessa kun bakki dhibee kun itti argame akkuma jettan dawaan koronaa illee biyya Jarmanii kanatti illee argame jechaa dubbatanii haa ta'u asumatti immoo faarmaasii keessan keessatti argamuun isaa baay'ee nu gammachiise uummanni keenya illee dhufee irraa fayyadamuu qabaa jedha asumaan amma waa'ee dawaa keessanii mee akkaataa dawaa yookiin dawaa habashaallee dawaa aadaallee hin qabdan natti fakkaate dhugaadha jiran jirtu. Mee dawaa aadaa fa'aa dawaa akkamii qabdan? Amma fakkeenyaaf dawaa aadaadhaa jette kanneen amma fakkeenyaaf ammaan kana maashaa fa'aa waan akka dhullaaf dhaafaa jaameeti kan bikka malee farratti bakka nama bootitu kanneen akka fuula namaa yookaan dugda yookaan mudhii yookaan hudduu sana gubbaarra jechuudha. Saniifis ammaan tan kun hogata laal dawaan tanya tan habashaadhaa amma fakkeenyaaf kaatan hojjetamtee jirtu jira jechuudha. Si galtee tan mukarraa qorannee irra geenye hojiidhaan dawaa isa peensii dataatii jennee of zirraachiidhaan ka'a maalirraa si dhugaadhaan jechuudha bakka jirru inni tan beekamtee qabnuu qabna jechuudha. Takkanaatiin siin jira. Maarree galatooma Dr. Farhaan aanolee tuubeellee waanuma isin keessa jirtan kana dura bu'ee uummataan gahuudhaaf kan isin biratti argame maarree mee dawaa keessan kana nu agarsiiftanii akkaataa dawaa hundaayyuu kiniinota isin bira jiruu fi ammallee shuroobii waan adda addaa waan isin bira jiru nu agarsiiftan isiniin jenna mee dawaa kamirraa jalqabu? Ilaalama dawaa nama fakkeenyaaf kanneen baay'eetu jira. Hedduudha. Laal amma agartaa. Salbidiin jedha. Kamataatiin. Kunis kamataati. Amma fakkeenyaaf nama tokkotti tura kan baay'inaan kana keessa dhukkubu. Ammaan tana kunis akkasitti fayyadama qarshii. Laal. Haalluuwwan kan keessa. Agartaa laal kanneenis jaa'ina isaa agartaa laal eessatti hojjetan. Kun jabaadha jechuudha. Ammaan itti godhatan amma fakkeenyaaf kanneen
agartara Garanatti akka kaameeraatti illee uummata dhaggeeffattoota keenyatti akka mul'atu asuma akkuma argaa jirtan dawaa kan argitanii dawaan kun amma akka koronaadhaaf qophaa'ee jedhama. Namni illee itti fayyadamaa jira. Dhugaadha dawaa keenya nama beekaa jirturraa itti fayyeetti beekamee jira. Kunillee agartaa laal. Kun viitaamina jechuudha. Viitaamina namaati. Akkuma argitan viitaamina. Burtukaanii fi waan adda addaa qaba harka. Viitaamina. Kana fakkaatan. Nama gartaalaan harki isaa humna fakkeenyaaf asitti humnatti qabayyaan qabne fa'aa jechuudha. Kunis gartaalaan. Akkuma argitan argaa jirtanii. Irraa'ee waa hedduu godhan jennee yaadna. Gatiin isaallee asumaan qarshii 500. Qarshii 500. Akkoon qabu waan hundaaf wanti waan hammi ishii maal wanta rakkoo saba keenyaaf furuu yaadnee jirru. Ammaan tana kanneen fa'aatiitu jira. Kun dawaa habashaati jechuudha. Heellan gartaalaan dawaa habashaadhaati jedhama. Dawaa beekamaa jechuun maratamee jira. Maaliif ammaan tana harkaan laaqamuun ta'u qopheessii lafa qabamu hundaaf. Maarree Dr. Farhaan namoonni hedduun saba isaatiif hin dhaabatanii isin aanolee tuubee kana kabajanii saba isaa keessanii fagartee dawaalee adda addaa akkaataa itti fayyadaman beeksisuu keessanii dhugaadha. Isin galateeffannaa asumaan faarmaasiin keessattuu illee faarmaasii guddaadha. Guddaadha akkaataa hundaayyuu akkaataa taa'umsi isaa akkaataan itti isin faarmaasii kana ijaartan baay'ee nama gammachiisa. Innaa waan biraa bira kuchilaa gartaalaan bu'uura qaama namaa keessa hunda jiru gartaalaan. Agarta? Laal lafee namaa hidda jechuun keessa namaa qaama namaa guutuu. Ilaa mormaan kaasii duudaan fuula duraan idaam yaani akkanaa jirtee taa'atul mormaa. Waa'ee dugdaa jechuudha waa'ee lafee narvii. Narvii jivitiidha. Ondi. Narvii jivitiidha. Beekamaadha jechuudha. Waan ta'e ijoollee asitti akka hin jirtu. Saniifummaan waan keessan daawwachiisa. Onneen dhukkubbilleen kun hubatalaa. Onni afaameedha. Kan gartee fakkeenyaaf kan shabaabne kan nyaatamu fakkeenyaaf kan tokko kan fudhii ni jira miti. Kan fadhiin isaa tun ol kuttee ijaarte akka kara sammuudha. Sanii fi lafa illee irraa gaddeebisa haala maraatuudhaan ni finne keessa fidees irraa qabbanii jechuudha. Saniifuu yoomii fi gartaalaan haati manaa keetii kaanii fi ilmoo garaa qabaatu ta'uu taate akka ilmoon siidhaa keessatti fayyaa qabdu jechuudha. Abdiidhaan eeggattu. Kan hunda si garsiisa. Kun akkasumaan wannaa jedhame. Ammaan tana reefuu bakka biyyaa akka nyaatan jirtu jechuudha. Kina mana agarsiisa. Kun dhiira. Kanii fi ammaraa qaban beektaa. Dhalaadhaan dhiiraas ta'e shabaabaa garaa shabaabaa kita kan jiranii miti warra mudii tanaa gadi yaa'u jira mudii tanaa gadi. Dawaa isaanii samantanii kan nagaruu tukaan beektanii sigaati naadaa ammaan ta'e kalaqatee jiidhaa qarshii 800. Qarshii 800 kun olaa gata laal. Doa mudii oliitis ni qabna laal. Doa mudii odaa olii ni gataan doa mudii oliitis ni qabna. Ni qabna jennee yaadne isinillee warreen arginu kun hojii. Doaan tunillee tamudii daa oliiti. Tamudii daa gadiitis isin garsiifna. Akkasumaan fanni fi gadaamee isaan siidhaa osoo fi mudii gadi ilaalaa jettuu haa ni jiraabe akkanatti wanni ta'e jira gartaara lama kun warri isaatti maal akkana garuutu warreettan haala kanaan fayyadamuu hin beekan kun olaa warra guutuun qaama namaatti hiitatee jiru ni beektanii miti warra hiitatarraa haala kanaan duftanii fayyadamuu hin beekanii kun olaa kunillee duraan tanyaan kunillee laalta viitaaminaati deebi kunillee onneedhaa fi onnee. Oke, konilleen kan dhukkuboonni dhaa gartee dhukkuboonni dhaa osoo hin taane nama jaalalaa fi kunuun jirutti ol kaata waan jiraa miti kunilleen meeshawwee kunilleen kan viitaaminaati mee kan gartee mudhiidhaa fi wanni guddaa tokkotu jira haala kanaan duraa fayyadamu geessanii dhalaan keenyaas waan akka duraanii san Dr. Farhaan irraan sodaatina irraan qaanfatina haala beekamaa ta'een kootaadhaatii fuula duraan irraa fayyadama. Dhalaa nyaara hin qabne fa'aa jira nyaara ijaara. Dhuftanii asirraa fayyadamuu hin deessan. Okay? Tun jechuun sagalee beekamtuudha. Afaan illee sagalee jechuun xiqqaa namatti ulfaatti. Musta'ifaa jechuun hin deema. Haakima hospitaala guddaa wanni haakimatti mul'anneetti asii mul'ata. Okay. Agartanii kunillee raammoo jarmii qaama namaa keessa jirtu gartee taabbaaf wallaalessanii. Okay. Haala kanaan bitiranii irraa fayyadamuu hin deessanii
Oke. Beri aku nih senagar tala. Wan jangan lah tuh nih. Yo artis itu loh kate sami singgit wan sendaga dia sus nih kamu. Apa tak kebisa datin awasnya kayak. Ini jirami. Kuno lah. Amma tan hala kanan. Mari Dokter Farhan. Farmasi keessan kana dawaa hedduutu jira. Farmaasota biraa amma dawaalee dhukkuba adda addaatti jira. Keessan kun immoo dawaa hedduutu jira. Dawaan jaalalallee jira jedhanii. Ni jira kamu digadi kamu diwali hundaa jira. Maal karaa kanaan rakkoon qabaatin. Waan addunyaan qorachuu dadhabdeen dinute hatta dhukkuba vaayirasii koronaa yommuu dallee dhibee isaa irra geenye jira. Kananiin biira kana qofaa wayyaanee ta'uu shakkiin qabaatin. Qofaa wayyaaneeti. Akkanaati amma sayyaa waan biraa dhibdee teesse. Sirriidha. Maarree isin farmaasiin kun erga dhaabbate waggaa meeqa? Ammaan tana farmaasiin kun erga dhaabbate. Waggaa meeqani ta'a silaa akka gaafa dura dhaabame waggaa 27. Cunqursaadhaan biyya irraa nu baasanii ammaati waggaa 13 14 akka nanumaati. Waggaa 13 14. Maarree Doktor Farhan. Farmaasiin keessa kun tajaajila waggaa dheeraa kennaa ture. Dhugaadha. Namoota hedduullee asirraa fayyadama jedhee yaada. Fayyadama saseechillee sooshaal miidiyaan karaa ta'e hundaanuu akka fayyadamanii asumaan dabarsinaa. Maarree isinillee nama qabsummaadhaan saba gargaaruudhaaf dhaadannoo irra jirtanii. Maarree akkuma argaa turan hordoftoonni keenya farmaasiin Farhan kun baay'ee namatti tola. Wantoonni as keessa hin jirre hedduun hin jiru. Osoo akkuma anaa as dhuftanii qaaman daawwattanii baay'ee namatti tola. Garuu asumaan kaameraa keessan akkaataa ilaaltan kanatti farmaasiin kun hedduu dawaa qaalii dawaa fayyummaadhaaf tolu dawaa ammallee istaardii isaa eeggate dawaa qulqullina qabudha. Maarree dawaa kana akka dhufanii irraa fayyadaman yookiin gara chaanaal aanolee tuubee kanaan koomantiidhaan nu gaafattanii bakka dawaan kun itti argamullee Doktor Farhan asumaan gaafii biraallee yoo qabaattan Doktor Farhanin akka gaafattan asumaan isin gaafannaa. Maarree Doktor Farhan hayyamamaa taatanii sa'aatii keessan guuttanii sa'aa xiqqoo qabdan kana keessatti interviin wajjin godhuu keessanii isin galateeffannaa. Maarree umarratti dhaamsa yoo qabaattan asumaan aanolee tuubittiin dhaamsa akka dabarfattan isin affeera. Isinillee galatoomaadhaa dhugaadhaa ammaan tana fakkeenyaaf hayyamamaa keessan nutilleen isin eeggannee kanatti interviiyuu godhuu keessan kana hedduudhaan isin galateeffadha. Waan inni fi dhaamsisaniif dhaamoo kanatti dhuftanii waan amma fakkeenyaaf nuti qabnu du'aadhaa fi waan adda addaa qabna waan beekamtuudha qabna. Saniifuu kanneen kana dhugaadhaan akkanatti dhuftanii qaamaa fi diizaayina keessanii fi kaameraa keessanii wajjin dhuftanii akkanatti hawaasa keenyatti ibsuun kuni bal'iseetiin isiniin galatoonfadhaan jaa ulfaadha. Maarree Doktor Farhan isinillee ulfaadhati sa'aatiin qabnu waan xiqqaa ta'eef silaa kanaa olli waan waliin haasofnu ta'uu danda'a. Maarree kanaafuu galatoomadha. Baay'ee isin galateeffanna. Ayyeeyyee walumaanuu. Naa ulfaadha.